Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota billootuu akkam nagaa keessanii eegaanis nagaa kooti. Maarree har'a appilikeeshina tokko warroonni Saudi Arabiyaa keessa jiraattan Shabakaa moobaayilii Zeenii firii appilikeeshina isiniif hojjetu tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Osoo gara barnootaatti ittiin seenne obboleeyyan kiyya YouTube chaanaala kiyya subscribe naa godhuun dagatinaan isin jira YouTube chaanaala kiyya argachuudhaaf. Ni beekta yeroo ammaan tana billootuuf jettanii yoo YouTube irra seentanii itti barreessitan ni argattan bakka akkasii dhaqaa akkas godhaa jechuun durii jechuudha. Ammaan tana dhaloonni dhaloota qubeeti waan hedduu isin cinquu miti. Maqaa YouTube qofa isin himnam dhayiixanii akkamitti akka subscribe gootan ni beektanii jechuudha. Ammaan isin agarsiisu billootuu itti barreessitanii YouTube irra seentanii jechuudha. Kunoo isa kana. Akka tokko faraa nama 23 qofa qaba. Viidiyoo 30 takka nama 23 shan. Isinummaa waan jettan ni beektan. Kanaaf kunoo isa kana subscribe naa godhaan isinin jaa. Hayyee gara barnootaatti dabarraa. Appilikeeshina Mama Plus VPN jedhu. Appilikeeshina hedduu dalagaa yeroo ammaan tana garuu isa keessaa tokko kan qabadhee isinii dhufe waliin halaallu Play Store keessanii seentanii achi booda bakka barraa'uu qabu kanatti akkana jettanii barreessitan. Mama Plus VPN kan jedhu jalatti isiniif ba'a irratti tuqxanii appilikeeshinni isa kana jechuudha. Appilikeeshinni isa kana gabbuusattanii irratti tuqxanii an amma gabbuusee waan jiruuf isin gabbuufattanii ammaan tana ooppiin jennee seenna. Yeroo gabbuufattan haala kanaan isinii dhufa. Appilikeeshinni kun waan itti naqamu qaba jechuudha. Paaswordii fi username bakka maqaa jedhu kanatti waan itti naqamu qaba. Na hordofaa itti naqeetiin isin agarsiisa. Bakka username jedhu kanatti 7 4 takka 6 6 6 37 akkana gootanii itti naqxanii jechuudha. Bakka paaswordii jedhu kanattis na hordofaa. Bakka paaswordii jedhu kanatti jechuudha. 59 duwwaa takka 39 takka akkana gootanii itti naqxanii jechuudha. Erga akkana gootanii paaswordii itti naqxanii booda asirra warri zeenii qabdan zeenii firiineet 100 takka kan jedhu kanarra kaayyattanii sawaa jechuudha. Warri sawaa qabdan warri zeenii qabdan jalqabarra jira kun jalqabarra jira. Zeenii kan jedhu kana keessa warri moobaayilii qabdanis akkasumatti moobaayilii firii kan jedhu kanarra kaayyattanii warri sawaa qabdanis akkasuma. An amma sawaa waan keessaa qabuuf sawaa jedhu kanarra kaayee isin agarsiisa. Achi booda erga sawaarra kaayyattanii bakka off jettu tana bakka tana ni gartanii bakka off jettu tana on gootanii jechuudha. Bakka off jettu tana jechuudha. Akkatti qabdanii gamana sarkistan akkatti karaa mirgatti achi booda okay gootanii dalagee jechuudha. On ta'ee dalagaa jireenya ammaan tana inni halaallu. Mee ammallee zeenirra kaayatiin isin gargaara. Shari'aa lama waan keessaa qabuuf warri zeenii qabdanis asitti ni argitan. Kunoo isin lammaffaarra godhee zeenii jetti kunoo argaa jirtanii zeenirra godheetiin isin agarsiisa. Zeenirratti akkamitti dalagamu hin dalagu waan jiru. Warra zeeniidhaatis zeenii firiineet biyya hunda dalagaa appiin kun waan beekuu qabdan. Hanga biyya moobaayilii warri qabdan kunoo kanarra kaayyattanii moobaayilii firiineet kan jedhu kanarra kaayyattan. Kuweetillee qabu kunoo warri biyya Kuweet jirtan jechuudha. Hayyee amma zeenirra goonee halaallu.
genre bakkuma kana jechuudha bakka on jettu sana akkatti karaa mirgatti asaltanii on ta'ee dalagee jira jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya itti fayyadamaadha. Waan isiniin galan gaafadhaa. Barnaamija hedduutu jira isiniin barsiisaa jechuudha. Kanaaf aappiin isa kana gabbuufattan. Akkasii warroonni sawaa qabdan tuunel kunilleen isiniif dalagaa jechuudha. Sawaa warri qabdan. Akkasii daawwattoota keenya hanga barumsa biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura. Share waliif godhaa, laayik godhuun dagatinaa, YouTube kiyya sabiskiraayib naa godhaa. Isiniin jedha.